Agabaasii mushurraa haaraa bara 2019 fidee dhufeetu jira jechuudha. Egaa inni jechuudha akka kan biraa qopheeffatee ijoollee lamaanidha yookiin immoo dubartoota lamaanidhaanii siniin barbaadu jedheeni beekameetu jira jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jecha jechuudha. Jirtu mitiire nagum keessanii meenu warra miskiinaa mee qimamoota mana madaamii jechuudha. Maal qimamoota miti xabaasota tonuun jedhanii nu baasanii bareeda ture nu'iin jechuudha. Mee subscribe fi like comment nu godhaa siniin jechuun jaaladha. Nu abaaruu dhiisaati nu dhiquu dhiisaati jechuudha. Mee maaluma isaa gaarummaadhuma isaa kamiifamamee nu abaartu meesin tokko namoonni tokko jechuudha. Baay'ee kan nama dhibuu fi kan nama ajaa'ibu kun safuu jedhaa bira darbaasa dhugaan siniin jedha. Kuni nagaa miti miseensota warra 666 sana keessa seeneetu achirratti hojjetame yookiin immoo cuubamee bahe malee mucaa yookiin $4 mataa bahe malee namni nagaan nama abjuu guddaa qabu nama maatiin abdate akkatti jechuudha. Luqqeettuu dubartii jala hin deemu jechuudha. Gooftaan isatti araaramu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Elamee 2 miti 3 miti jechuudha. Cubburruutta jechuudha. Yoo jilbaan si deemsise lafa sin fonqoksisin Abrahaam maal jettan jedhe dhugaan siin jedhe jechuudha. Lakkaa ruutan rakkaattee xibbaa xibbee sirratti taphachaa turte dhugaan siin jedhe jechuudha. Haala kanaan immoo jechuudha tokko zayitii danfistee sitti naxxee yookiin gaasii sitti rafarrafte kirbiitii sitti caastee jechuudha. Godoloo akkasiin goone adaraa kee adaraa akka dhashuuphiste iPhone kee qabattee akkana baatee salphattuu ati bayyeessu sin qaffafuu dhugaa dubbachuuf tanan mudhii dubartii kokkee dubartii qaqqabuun kun jechuudha. Maal jechuudha wanta akkanaa. Ina dammoo hermeellaa jechuudha. Hermeellaa maalidhaan akkana si godhu nagaa qabdamoo fayyaa qabdamoo eenyu jettee loopxooftee jechuudha. Xafaxafamtee gubattee bifa sana baattee dhuftee arraaggafamtee maalidha mee ati qoy itti nagaa qabdamooti fayyuma qabdamooti ilma ormaati jettee jechuudha. Jaalala siif hin ibsine jaalala sitti nagarsiifne inni eenyummaa kee dabarsitee gurgurtuuf jechuudha. Mee ruuttaa ilaalime ruuttaan fakkeenya siif hin taatu. Ruuttaan immoo yeroo darbe jechuudha. Ji'a 2-3 keessatti imboochaa sin jettee sitti dubbattee turte kinoo ishinoo raajiidhuma dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Imimmaan osoo hin taane dhiiga boochee fuulli timiisi ta'ee jechuudha. Ganaa lubbuu keetti jechuudha. Waliyyannoo fudhatta jechuudha. Ani immoo dubbadheen ture yeroo 2-3 hermeellaan haala kanadhaan lubbuu ishii balleessiti. Abrahaam hin ta'uufi jedhee dubbadheen ture jechuudha. Gaafsanaan saree kana ta'ika sana si haa godhu kanamaan jettu jechuudha. Inna kaakinoo haala kanadhaan qinni qo'aa jechaa jechuudha. Akka dhufaniitoo jiru jechuudha. Kaayii mataa isaaniis immoo hiikkatan fakkaatu jechuudha. Hobboonii haala kanadhaan intalli immoo akkami waan saayii eessaa fida garuu babbareedduu kana jechuudha. Meemoo bakka horsiisa dubartootaa qabamoo kun maalidha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan. Ara Abrahaam gara fuula rabbii keetitti deebi'i. Booda annaan taane waan akkas hin dhoofne isa dhugaan siin jedha. Nama bicha miti mee dhugaan siin jedha jechuudha. Waan akka nama dha'u beektamoo hin beektu ati. Hin gaabbita booda jechuudha. Akka ammaa sitti hin fakkaatiin. Rabsuma aamu obboloota lakka birriin jechuudha. Akka ta'an nama wallaalchisaa qabeenya jechuudha. Waaqayyoo qabeenya dhugaan siin jedhe likkumatti siniif haa kennu. Waan uffattan, waan nyaattanii bultan, waan ittiin dhala keessan jiraachiftan qofa waaqayyo isin hin dhowwatiin malee qabeenyi akka malee jechuudha. Kinoo dhala nama gachisiisa, haadha manaa nama gachisiisa. Mee kan akka Abrahaam kana jechuudha mee jira bara 2017 intala ishii sana ruuttaadhaaf qalabatii godhee fuudhee galchee ol fooftee bara 2018 deesse. Achi booddee immoo jaalallee biraa baafatee jaalala simateetii qalabatii godheef raata'ee jechuudha. Ufuma isaati raata'ee dhaqe sababa ammee raata'ee dhaqe akkasaan waan isaan akkas godhan waanta beekuuf dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Raata'ee dhaqe akkasaan akkas godhaa jedhee ofuma isaatiif kana qopheeffate. Oma seexan raayyees hin jiru. Seexana maaltu raayya kan mataan isaayyuu seexanaadha sijjamaal. Dhugaa rabbii hin baay'isne amma dhugaa hidhaa kana ol deeffadhaati jechuudha.
Buziyyoo taates kana obboleessa kootiin jedhinati dhugaan siin jedhe bakka amman baay'ate hin bukate dhugaa hin bukate biddinoo idde maal siin jedha abbaan gaa'ilaa waaqayyo sittin gadduu achi booda ammoo ishii sana ammoo simate amma ammoo ishii sana hiikee hedda hiikee ammoo ishii kana ammoo simate qalabatii irraa baasisee ufuma isaatii irraa baasise osoo irraa baasisuu baateera ta'e meerre qalabatiin hin jedhu eshi fidattan deebisaan jedhu yookiin immoo dhuguman jaalatu osoo ta'e kan biraa bitee fi kaature in jaalatu sijjammar Hermeellaa jechuudha in jaalatu Hermeellumatu jaalata malee Hermeellaan immoo akka tambaraa akkatu wajjiniin akka siqaa ishii nyaattu waanuma waatti godhame fakkaata malee ennaame dingata baqqaamee samee argite baatee mechee jetti itti kaatti jechuudha akka kun jabbii haatirraachi fagaattee oltee innaa galti mar'achaa olteetti itti kaatti achi booda ija keessa ilaalte kokkolfu kana eegalti jechuudha seeras inaa lillahi yaa rabbi maayettu mee kana ishee akkam jettuun jedhame akkam jedhama kun salphina miti kun salphina guddaa Abraam sim maali kun dhugaa waaqa dubbachuuf taa'ee waatu sayyummoo kachabbaa ta'e mee dhugaa rabbii achi baga galee abeelsi gatee garaa qaba dhugaa rabbii nagarraa akkattinni ani filadheera soolii kan jalqaba kootiiti jaalallee koo jalqabaatidha waan baay'ee waliin dabarsine bara gaddaas gammachuus jedhee akkattinni jaalala Yusuuf akkatin kib godhu nagarre galteen ofirra isheen immoo gaafa galee fabira imaanoo abeel hin deebi'aa jettee jechuudha maartiin bagayyuu boo'aan da'umiyyuu sin warra jaalallee namarraa fudhattanii jechuudha inde akka biraan godhetti ruuttan maal goote naa nyaatu maayyuu hin goone ruuttan hin da'u shillakkaa mana keessatti akkuma jetteyyuu gubatteetti inni miidiyaa irratti godhuu fi inni mana keessatti taasisu tokko miti ennaan itti mee tolee jedha achi bahee kan biraa godha jettee turte yoo yaadattu ta'e jechuudha yeroo wayii jechuudha innaa wanti nuti keessanii yoo miidiyaa irrattidha maal waliin maalidha jennee nuti dubbachaa turre jechuudha lakkaanni mana keessatti endee maal beekama dhiirri gadi qabataan durattu toleen tolu jechuudha ibiddadha ani kan na dhibe immoo ishuma dhuftutu meena ajaa'iba ishuma dhuftee kinkinni jettee akkana isa jala kaattu meena ajaa'iba moo maayinni wanti ta'e inni Abraamitti rarra'ee jiru addadha moo marmaran irratti gaggeeffamu isa dhugaan siniin jedhe mee amarammaramu yoo bifa biraa ta'e akka ka warra dhiirota kaanii yoo ta'u baateera ta'e jechuudha hirrisma gooftaa ko meen argina ka turee buleenum baa miti turee buleenuma baa Hermeellaa jechuudha Hermeellaan jalqaba gaafa argaman viidiyoo TikTok irratti kan wajjin argamanii jechuudha konkira bara 2019 gammachuun ceeta ka jaartee haaraa kee baattatte Abraam nu imaabillee yaaddu dhugaa rabbii ofuma bichaaf yaaddaa ofuma keetiif bakka waan hundumayyuu nyaachuudha ajaa'ibam dhugaa rabbii